Atleetiin Itoophiyaa meedaaliyaa meetii meetira 10,000 shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa irratti kan argatte Lattisanbat Gidey qaama badhaasa atleetiksii addunyaa bara 2023 ta'uun badhaasa idil addunyaa Fair Play jedhamuun badhaafamte. Atleet Lattisanbat Gidey qabxiileen meedaalii hawaasaa fi murtee abbaa murtii irraa argatteenidha kan badhaasa kanaaf qaqqabde. Dorgommii meetira 10,000 dubartootaatiin meetii erga argattee booda atleet Lattisanbat Gidey atleetiin dhalattuu Itoophiyaa lammii Neezerlaand kan taate Sifan Hasan sarara xumuraa irratti kufuu isheetiin jajjabeessuuf duubatti deebitee turte. Haala kanaanis bifa miira adda ta'een deeggartoota biratti uumeen ishee jajjabeessiteetti. Lattisanbat erga badhaasichaa fudhattee booda yaada kenniteen badhaasa Fair Play Award bara 2023 argachuu kootti gammadeera. Galatoomaas jetteetti. Gama biraatiin taphoonni Premier League Ingilizii dilbataa fi sanbataa taphatamaniin kilaboonni gurguddoo kan akka Manchester United, Arsenal fi Chelsea yegguu morkattoota isaaniitiin injifataman Manchester Cityin gara mo'annaa isaatti deebi'eera. Tapha Manchester United Bournemouth wajjiniin goolii 3-0dhaan injifatame booda leenjisaa Manchester United Erik ten Hag guddoo gadduu fi akka malee mufachuu isaanii miidiyaaf ibsaniiru. Kilabni isaanii ga'umsa amansiisaa fi tuffiinsa qabu akka hin qabnes dhugaas bahaniiru. Erik ten Hag tapha kanarratti akkaataan United ittiin eegale gaarii akka hin taane fi ga'umsi kilabichaa akkaan gadi bu'aadha jedhan. Kilabni guddaan Manchester United maqaa gaarii qabu kuni rakkoo keessa jiru keessaa ba'ee ga'umsa olaanaatti deebi'uu akka hin dandeenye keessumaa gareen amma jiru ga'umsa amansiisaan deemuu hin danda'u jechuun leenjisaan kilabichaa Ten Hag dubbataniiru. Gama biraatiin kilabni Aston Villa ga'umsa leenjisaa Arsenal duraanitiin agarsiisaa jiru dubbii ijoo baranaati. Gareen Unai Emery bara kana kilaboota gurguddoof qormaata ta'aniiru. Shaampiyoonaa bara darbee Manchester City osoo hin hafin injifachuudhaan. Tapha torbee 16 irrattis Arsenal kubbaawwan gooliif ta'an hedduminaan argatus Aston Villaadhaan mo'atamu jalaa baraaruu hin dandeenye. Olaantummaa Aston Villaan Arsenal irratti argate kun kilabichaaf hamilee guddaadha. Arsenaliif immoo hojii mana cimaa ta'eera. Arsenal dorgommiiwwan hunda irratti taphoota 6 darban walitti aansuudhaan mo'achuu danda'eera. Premier Leagueichas carraa dursuu argatus Aston Villaadhaan mo'atamuu isaatiin sadarkaa lammaffaa irratti akka taa'u dirqamsiiseera. Arsenal Aston Villaadhaan mo'atamuunsaa Liverpooliif immoo guddaa fayyade. Crystal Palace waliin kan taphate Liverpool osoo durfamaa jiru boodarraa ka'ee goolii 2-1 mo'achuun sadarkaa tokkoffaa qabateera. Tapha kanarratti taphataan lammii Egypt Mohamed Salah goolii 200ffaa galchuun milkaa'eera. Taphoota Premier League sanbata darbee taphatamaniin immoo Sheffield United Brentfordin yommuu mo'atu Brighton fi Burnley akkasumas Wolves fi Nottingham Forest goolii 1-1 walqixa bahaniiru. Taphoota dilbata kaleessaa taphataman keessaa taphni Tottenham fi Newcastle United taphatan iddoo olaanaa kennameeraa fi keessumaa ga'umsi kilabni Tottenham agarsiise guddaa ture. Tottenham goolii baay'ee 4-1 mo'achuun golabameera. Manchester Citynis gara mo'annaa isaatti deebi'uun goolii 2-1 kilaba Luton injifachuun milkaa'eera. Chelsea garuu gara Evertonitti imaluudhaan goolii 2-0dhaan injifatamee deebi'uuf dirqameera. Premier League Ingiliz kana Liverpool qabxii 37 tokkoffaa, Arsenal qabxii 36 lammaffaa, Aston Villa qabxii 35 sadaffaa akkasumas Manchester Cityin qabxii 33 arfaffaa ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.